Shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii keenya odeessaalee kan guyyaa Kamisaatiin walitti deebinee jirra. Haniyuun Ingidaa, Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo odeessaalee keenya har'aatiin isin waliin turra. Akkuma baratame dhimmoota garaagaraa qabanneeti kan jiru. Jalqaba irratti oduu gaddaa qabna. Oduu gaddaa keenya har'aatiin gameessi qabsoo Oromoo obbo Galaasaa Dilboo du'aan boqochuu isaanii dhageenye jirra. Dhimma kanallee bal'ifnee kan irraa sofnuu ta'a obbo Galaasaan nama akkamii turanii waan jedhu gama kan biraatiin dhimmoota biroollee qabannee jirra. Dhimmoota qabanne keessa kalammeessoo Oromiyaa keessatti haleellaawwan walirraa hin cinne gaggeeffamaa jiraniin uummati nagaa gaagaamaa guddaa argaati kan jiru. Namooti jumlaadhaan dhumaa jiranii, manneen gubataa jiranii, hawaasi bal'aan qe'ee irraa buqqa'aati jira. Kun immoo kutaa Oromiyaa baay'eetti waan mul'achaati jiru. Kana bal'ifnee irraa haasofna. Dheeda karrayyuut finxaaliyyiin Amaaraa milishaa Oromiyaa poolisii dabalatee namoota jimlaan obbaaftee jirti. Namooti kunniin barbaachoo waraana bilisummaa Oromootiif aduudhaan karaa irratti ajjeefamanii jedhanii mootummaan naannoo Oromiyaatiif miidiyaaleen waan wal'aa iddoo haasa'uu jiranii bal'imni irra dubban warri kun akkamirraa waan jedhu. Tole kallattiidhumaan gara dhimma keenya jalqabaatti ceenaa nufaana turaasniin jenna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaale gameessa qabsoo Oromoo hangafoota qabsoo Oromoo keessaa kan ta'an obbo Galaasaa Dilboo kaleessa galgala tasa dhibee isaan mudateen tasa du'uun isaanii dhagahameeti kan jiru. Ganama kana of biraa dhabuun gadda guddaadha. Obbo Galaasaan fa'aa qabsoo Oromoo keessatti nama bu'uurarraa eegalee umurii isaanii guutuu qabsoo Oromootiif gumaachan bu'aa bahii qabsoo Oromoo hedduu dhandhaman nama bara jireenya isaanii guutuu qabsoo keessatti dabarsanidha jechuudhaaf ni dandeenya. Kanaaf ammoo uummata biratti illee nama kabajaa fi jaalala guddaa argatanii turanii Oromoodhaaf obbo Galaasaa dhabuun gadda ulfaataadha. Obbo Galaasaan lubbuudhaan darbuu isaanii hedduu rifaatu guddaa uume. Namni kun dhukkubsatee illee hin dhageenye, waan namtuun isaan mudates hin dhageenye. Yeroo dhiyootti nagumaan socho'aa turanii akka dhageenyetti immoo galgala akkuma tasaa dhibee tasaa isaan mudateen gara hospitaalaa odoo geeffamaa jiranii karaa irratti boqochuu isaanii dhageenye. Hedduu si gaddisiisa akka uummata Oromootti akka nama saba kanaaf umurii guutuu bara dargaggummaa yookiin bara ijoollummaa isaaniitii kaasee gumaata guddaa hawaasa kanaaf oolanitti nama guddaa tokko dhabe. Oromoon qabsoo isaa keessatti nama birbirsa qabsoo Oromoo jettee nama waamuu dandeessu. Dhaloota baay'ee keessatti nama gati guddaa kaffalee akkanumallee dammaqina Oromoo ka jalqabaarraa kaasee haga Oromoon sadarkaa kana irra jirtu keessatti nama odaa ta'ee mul'achuu danda'udha. Qabsoon Oromoollee osoo miilaan deemtee nama akka isaanii nama akka Profeesar Mararaa fakkaattee yaada. Hedduun gaddaa akka sabaattis Oromoon hedduu gaddeetu jira. Gumaachi nama kanaa laayyoo hin turre. Namni kun hoogganoota adda bilisummaa Oromoo warra duraa qofa osoo hin taane adda bilisummaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf dura taa'ummaadhaan nama hoogganaa ture jedhama. Bariisoo Waabee yookiin Magarsaa Bariixaanee jechuudha. Kanaaf Rabbi jannataan isaan qananiisu waa'ee gumaacha isaanii irraa soofnu Guyyoo. Abba Galaasaa Dilboo akkuma hiriyoota kiyyibsuuf yaalanitti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoota Oromooti jennee fudhachuu dandeenya. Hooggantoota Oromoo ta jalqaba ta lubbuun jiran keessa lubbuun lafirratti hafan agar dhagaan keessa nam tokko qabsoo Oromoo kana bara hundeeffama Maccaaf Tuulamaa jechuun jenereeshinii sadii jirte inni dubbanne jirra. Qabsoon Oromoo ta bilisummaa Oromooti godhamtu ta jalqaba Maccaaf Tuulamaa Haile Sillaasee fadargifama Oromoof lammeessu addi bilisummaa Oromoo dhaabbate sadeessoon jenereeshinii am jirru jechuudha. Kanaafuu jenereeshinii jalqabaa taanii agammaan waliin qabsaa jiru jechuudha. Agammaadun waliin qabsaa jiranii boqotanii karaatti fakkaateen namni kunini yeroo baay'ee seena isaa bal'inaan hin beekna. Armaan durii yoo ingidaalleen OMN irra dubbisee jira. Seena qabsoo Oromoo keessatti gahee salphaa hin qabu jechuudha. Profeesar Mararaa Guddinaa fa waliin, Leencoo Lataa fa waliin warra jira keessa Diimaa Nagahoo fa waliin warra akkasii waliin nama qabsoo ture. Yeroo baay'ee hoggana qabsoo qofa osoo hin taane loltuu waraana bilisummaa Oromoo ture jechuudha. Lolee lolchiisaa ture jechuudha. Biyyoota gaafa Afrikaa kana dabalatee kibba Oromiyaa, jiddu galeessa Oromiyaa, lixa Oromiyaa lafti inni keessa ejjate qabsoo Oromoo tanaaf
imma karin hin jirtu kanaafu abbaa qabsoo Oromoo jechuun ni dandeenya jechuudha Galaasaa Dilboo. Obbo Galaasaa Dilboo dhaloonni isaanii lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee akka ta'edha seenaan isaanii kan inni mul'isu qabsoo Oromoo kana keessatti immoo yeroo sochii barattootaa irraa kaasee bara xumuraa bulchiinsa Haayile Sillaasee irraa kaasee akka qooda fudhataa turan adda bilisummaa Oromoo hundeessuu irraa kaasee hanga hoogganuutti nama gahan qabsoo hidhannoo keessatti miliitarii ta'uu irraa kaasee hanga hooggansa waraanaa ta'uudhaan nama tajaajilaa turan akka ta'anidha seenaan isaanii kan inni mul'isu. Irra jireessaan sochiin obbo Galaasaa Bahaa Oromiyaa irratti ture damee Bahaa Oromiyaa qabsoo Bahaa Oromiyaa irratti geggeeffamu keessattidha kan isaan qooda guddaa gumaachanii haga hidhatanii loluutti darbee saga waraana hoogganuu fi yeroo booda immoo haga dhaabichayyuu hoogganuutti kan isaanii gahan jechuudha. Gama siyaasaatiinis qabsaaniiru gama waraanaatiinis qabsoo guddaa taasisaa turanii jiru bara jireenya isaanii keessatti. Kanumaan wal qabatee amma keessumaa uummata Bahaa Oromiyaa biratti kabajaa fi jaalalli namni kun qaban addadha. Dhalattoota Bahaa Oromiyaa kan carraa garaagaraatiin walitti dhufnee waliin haasofnu keessatti waa'ee qabsoo Oromoo gaafa ka'u obbo Galaasaa Dilbootiif jaalalliif kabaji isaan qaban bakki isaanii qaban addadha yeroo baay'ee kunis egaa cichoominaan hawaasa sana keessa ta'anii hawaasuma waliin bu'aa ba'ii qabsoo dhandhamanii cichoominaan nama qabsaa'aa turan ta'uudhaan wal qabateeti. Bara 1991-92 akkas yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartara ce'umsaa yookaan ce'umsaa biyyattii transitional government keessaa dhiibamee akka biyyaa bahuuf dirqame keessatti namni adda durummaadhaan irratti fuulleffatamee adamfamaa ture Galaasaa Dilboo akka ta'edha seenaan kan inni mul'isu. Adda bilisummaa Oromoo illee har'a wanti inni kaasee jira kanaan wal qabate yeroo sanatti obbo Galaasaa ajjeesuudhaaf obbo Galaasaa dhabamsiisuudhaaf waraanni wayyaanee wanti hin goone hin jiru jedha seenaan akka mul'isutti nama kana lubbuudhaan baasuudhaaf illee gatiin guddaan akka kaffalame waraanni bilisummaa Oromoo uummanni gara Bahaa Oromiyaa aarsaa guddaa kaffalee nama kana akka lubbuudhaan gara Jibuutiitti ceesisuudhaaf danda'etu himama. Egaa ergaa Jibuutiitti ce'anii booda yeroo booda gara United Kingdomitti imaluu isaanii ergasiis ala ta'anii amma bara jireenya isaanii guutuu qabsoo Oromoo keessatti kallattii itti fakkaate kallattii itti amananii nama gatii kaffalaa turanidha. Bara 2018 waamicha gara mootummaa Itoophiyaa kan qabsoo qeerrootiin gara aangootti dhufeetiin taasifameen namni kun gara biyyaatti deebi'uudhaaf danda'anii jiru. Bara 2018 battala gara biyyaatti deebi'an irraa eegalees kallattii itti amananiin kallattii hin baase jedhanii yaadaniin yaada isaanii yaada siyaasaa isaanii tarkaanfachiisaati kan isaanii turanii. Keessumaa qabsoon obbo Galaasaan umurii dargaggummaa umurii ijoollummaa qabsoo barattootaa irraa kaasee haga bara 2018tti qabsoon isaan taasisaa turan dhaloota hedduu kan horate genereeshinii uumuudhaaf kan danda'e genereeshinii gabrummaa didu uummachuudhaaf illee kan danda'edha jennee kaasuudhaaf dandeenya. Gaafiif deebii isaan miidiyaa garaagaraa irratti godhaa turan ilaalaa ture. Maali wanni gara qabsoo kanaatti isin galche gara jalqabaarra jedhanii gaazexeessota yeroo gaafatan kadhagaa ture. Asitti kaasuu barbaada. Maali addi bilisummaa Oromoo hoogganooti gameeyyiin kunneen Oromoo fi Oromiyaadhaaf wanni buusan kan jedhu achirra jalqaba waan ta'eef. Yeroo namni kun Naqamteetti baratan elementarii saayiskuulis achii gara yuunivarsiitii Finfinnee ka dhufanii baranu barataa elementarii turreetti haga yuunivarsiitii turreetti yeroo alaabaan ba'u afaan Oromoo dubbatuun qaanii ture nama reebsisa ture mana barnootaa keessatti. Namooti mana barnootaa keessatti afaan Oromoo dubbachuu Oromoo ta'uun maqaa Oromootiin waamamuun salphii ture bara isaanii namooti nu dura turan jenereeshinii lama sadii waan kana sirriitti beeku bara feudalizimiiti haga bara wayyaanee waan ture waan beena san durallee haga Oromoon cabee kaasee jechuudha. Roorroon Oromoo kutaa hundattuu jirtu bakka baay'ee kutaa Oromiyaa hedduu waan deemanii arganiif hedduu natti dhagahamaa turedha. Kan ammoo maatiin keenyas waan nutti himaa guddanneedha jedha. Sana hordofee bara 1974 yuunivarsiitii galuu isaanii yuunivarsiitii Finfinnee galuu isaanii ragaan mul'isaa yeroo sana dargiin kufaatii mootiin Haile Sillaaseen kufaatii jala ga'ee yeroo warraaqsi dhoowwee kaasee yuunivarsiitii turanii sana booda gamacha Edgat Bahibrat ka jedhamu dargiin labsee ture yeroo sana gara kibba Oromiyaa Gujiif Booranatti namoota ramadaman keessaa nama tokko turanii
hawaasa Gujii fi Booranaa akka kibba Oromiyaa jiru kana haala inni keessa jiruu fi rooroo Oromoo jirtu fiixee hundumaa akka jirtus yeroo sana baree jedhanii yeroo sana keessatti immoo addi bilisummaa Oromoo ABO laf jala ijaaramaa ture. Sana booda gara giddu galeessa Oromiyaatti dhufnee adda bilisummaa Oromoo jabeessine achi yeroo gabaabduudhaaf gara Somaaliyaa ergamuu isaanii dubbatu. Somaaliyaa keessatti immoo mootummaan yeroo san ture mootummaan Jeneraal Ziyaad Barree lafa Oromiyaa haga Awaash claim godha. Kun immoo akeekaa fi mul'ata adda bilisummaa Oromoo wajjin waa wal'iituu fi waliigaluu hin dandeenye gara caalaa keenya dipoortii nu godhanii jedhanii yeroo sanii kaasee haga waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jabeessuutti nama aarsaa guddaa kaffalanii yeroo Bariisoo Waabee wareegamee kaasee immoo adda bilisummaa Oromoo hoogganuudhaan dura taa'ummaa haga Jaal Daawud Ibsaa dura taa'ummaa fudhatanitti isaan hoogganaa ture. Qabsoon isaan itti wareegaman kun egaa Oromoon of ta'ee har'a Oromoon of an akka Oromootti ofitti boonee akka jiraadhuuf sabi Oromoo biyyi Oromiyaa jedhamtu lafti Oromiyaatu Oromoon biyya waloo akka qabu afaan waloo akka qabu saba hireen isaa tokko ta'e akka ta'e warra kanatu jalqaba barsiisaa ture. Dhalooti keenya har'aa jirru salphaatti laalu warra danda'antu jira waan kana irra deddeebisanii wal yaadachiisuun baay'ee waan barbaachisaa ta'eef. Yaa Abba Galaasa Dilboo waan akka malee ajaa'iba tokko seena isa keessa dhalooti isaa lixa Oromiyaati naqamtee dhalate achuma barate. Yeroo qabsoo ammoo harka caalba Oromiyaa dabarsee jechuun Harargee nam lixaati. Garuu originally lixa caalaa kan uf dhiyeessu yookaan identify godhe of laalu uummata Harargee ta'uu isaati. Uummata Harargee baay'ee akka kabajisa qaba akka jaalatu yeroon dubbachaa ture yeroo tokko bara 2019 keessa gaafa warri biigalu hor warra tokko irratti hirmaadhe ture. So warri eegessa turan miseensoti isaanii gugurdoon jaaroleen gugurdoon cufti yookaan dubbatan hayyuu duree keenya dhanii yaaman hayyuu duree keenya. So 1974 irra jalqabne jechuun tootaalii waggoottan 30 ol nam qabsoo Oromoo keessatti dabarsee jechuun maal seeta quality leadership keessatti the good leader waan hojjettu sitti nagarsiisu. maal god tolchisiin hin jiru tolchee sitti agarsiisu karaa sitti agarsiisuuf tolchee sitti agarsiisu fakkeenyaaf riqichi tokko yookaan bishaan kan taakkoo siin jedhe dursoo fi taakkee na hordofa siin jedhe malee goo'edhe ordariin kennu jechuudha liidar jechuun akkasiiti dhalootillee karra baratu qabsaa'ota dhugaa yoodhaan dhugaa rabbi murannoo kutannoo sabboonummaa warra miseensota waraan bilisummaa Oromoo keessa turan kan keessa jaarolee duritan irra waan hedduu barachuu dandeenye dhugum dubbachuuf hin qaabattanii bara seena saxanni gaafiif deebii BBC waliin gortoo irratti 1974 gar Soomalee deemee Soomalee keessa waan hedduu dabarsee dipoort godhanii abdiin kutan nammallee ka'ee maal godhe waraan bilisummaa Oromoo hundeessite kaatetti dhaabattee jechuudha. Eegi waraana kun hundaa'ee hojii waraana jalqabanii mootummaa Itoophiyaa challenge godhuu jalqabaniin duuba Soomalee miseensa warra ergaman keessa Shinniigaa bakka dhamtutti namoota hedduun dhumatanii jechuudha. So gaafas jalqabda assignmentiin isa kennam namoota gasga namooti gaafas ijjeefaman sun kan Soomalee waliin fitu sun guyyaan sun yaadatama guyyaa gootota Oromoo jedhamanii jedhee qacaamsa Ebil 15 gubbaatti waggaan Oromoon kabajuu jirtu sun inni achirra jalqabee jechuudha. Gaafas hooggantooti miseensa waraana bilisummaa Oromoo akka Magarsa Barii Gada Gammadaa Abbooma Mitikuu TV Gazuu Bantiifaan Islaamaaf Kiristaana addaan baaftee Soomaleen fixuuf jettenaani nu Oromummaa waliin qabannee baanee kanaafu walumaan dhumannaa jedhanii namni kudhan waliin ijjeefamee jechuudha. Galaasa Dilboo warri kun dhumatennaan assignment guutuu qabsootan gurmuu fuudhee namni chochoos isaa jechuudha. Duub namni kun seena isaa keessatti wanni baay'ee irra deebi'ee yeroo dugara na nyaata. 2018 eegi biltsiginnaan aangoo qabateen duub biyya dhufe wagaafatan maatii qabdaa jennaani haadhaaf obboleeyyan lam qaba haadhaaf abbaan kiyyallee naa qabsoo kee jiru du'anii jedhe. Ijoollee hin qabu laala qabsaa'ota Oromoo tammi hojii isaanii laala Maraara Profeesar Maraara fudhachuu dandeetta nama akka Galaasa Dilboo kan fudhachuu dandeetta jireenyu fi guutuu wagga 30 ol qabsoo uummata keessa qawwee qabatanii lolu qofa tuntan siyaasaa waan cufaan uummata of kennanii adoo jiraatanii generation kennamoo nu warra maal baranna wanni guddoon warra maal baranna maal seeta Galaasa Dilboo fa wagga 30 qabsoofte jirti yeroo tokko namni maal jedha waraanii addi bilisummaa Oromoo biltsiginnaan faayyuu abaartu kan namooti qabsoo Oromoo kanatti diinummaa qabayyuu abaaran addi bilisummaa Oromoo dhaabima seenaa warra dhanii jira hiikkaan sun armaan dur dubbadhin beeku na ajaa'iba beetta addi bilisummaa Oromoo malee qaamii generation
dhaloota sabaaf uf kenna uf wareeg dhaliin jiru jechuudha. Maseenii yoo aangoo qabachuu dhabuun maseenummaa taate that is ridiculous. Maseenii OPDO caaliin jiru jechuudha. Because generation tokko khalee bitta OPDO walii warri aangoo gubbaa jiru arda maal godhu yoo atin khalee miseensa OPDO teenin salphatu bitta. Qabil tsignaa yoo boreetteen illee bil tsignaa buutiin salphatu. Addi bilisummaa Oromoo kee wanna akkas akka jira dhaloota nu fakkaatu dhaloota jajjaba dhaloota Oromoo fi Oromiyaa qabsaa'ee of kennuuf qophaa'e uumanii jiranii jechuudha. Abgalaa Sadilboo umrii isaayyaa qabsaa'ee qabsoof tammoyennu responsibility nu kennani generation jirtu irra fuudhaa jechuudha. Bakka isaan boqochuu qabanii boqochuu Oromoon boqochiisuu qabnu turre jechuudha. Sadarkasuun hanqinni keenna dhumirratti adu sirriilleetti boqotin laf dhugaa godaana jira rabbi warra gannata godhenna. Yaa amma adda bilisummaa Oromoo kana wal qabatee kan itti kaasee dhugaadha warri aangoodhaaf qabsaa'anii dhaabama seena jechuu ni danda'u. Gara sanatti warri aangoo yaadanii jalqaban gara qabsootti dhufan. Garuu adda bilisummaa Oromoo dhalootadha kan inni horate. Oromummaadha kan inni lafa qabsiisee Oromiyaadha kan inni ijaare haga isaaf danda'ametti hagatti milkaa'etti jechuudha. Eenyummaan Oromummaa har'a namni hundumtiyyuu ittiin qoma dhiibee dubbatu osoo adda bilisummaa Oromoo fa'aa hin hundoofne ta'ee osoo isaan hin jiraanne yaadama jedhee yaaduun Oromiyaan har'a jirtu mataan ishee osoo dhaabni kun hin bu'uureffamne ta'ee hin jiraata jedhee yaaduun haala har'a jirturra dhaabbatanii wal qeequu wal xiqqeessuu wal cabsuun kun hafuu danda'uutu irra jiraata jedhanii yaadaan namoonni qabsoo keessatti gatii kaffalan kamiyyuu haa xiqqaatu haa guddatu qabsoo Oromoodhaaf dhagaa tokko darbateera namni taanaan kabajatu isaaf mala xiqqeeffamuun irra hin jiraatu. Namni akka Galaasaa Dilboo umrii isaanii guutuu qabsoo Oromoo kana keessatti bu'aa bahee qabsoo Oromoo keessatti umrii isaanii guutuu jireenya isaanii guutuu dhaban fixan mitiiti. Namni kamiyyuu kanumti kaleessa dhufee gara qabsoo Oromootti makamiyyuu qeequun barbaachisaadha. Qeeqii ijaaraan hin barbaachisa eenyuun iyyuu garuu xiqqeessuun wal cabsuun kun sirrii miti. Obbo Galaasaa Dilboo fayyifis darbees immoo qabsaa'ota buleeyyii kan ammallee lubbuudhaan jiran hundumaaf iyyuu kabajatu mala dogoggoraa walirratti funaanuun kun hafuu danda'utu irra jiraata. Egaa nama kana dhabuun baay'ee akkuma jenne gadda guddaadha. Addi bilisummaa Oromoollee du'aan boqochuu obbo Galaasaa kana ilaalchisuudhaan ibsaa baaseeti kan inni jiru. Hooggana isaa duraanii kana dhabuu isaatti hedduu akka gaddeedha kan inni ibsee dhaabichi. Obbo Galaasaan umurii ijoollummaarraa kaasee nama umurii isaanii guutuu qabsoo keessa kanaaf aarsaa ta'an akka ta'anidha kan addi bilisummaa Oromoo ibsee jiru. Gatii qabsoo keessatti kaffalaniin cichoomina mul'isaniin ammoo uummata biratti illee jaalalaaf kabajaa nama horatan dhaloota gabrummaa didu horachuu keessatti illee nama fakkeenyummaa guddaa mul'isanii darbanidha jechuudhaan wanti kaasanii jira adda bilisummaa Oromoo ibsasaa kana keessatti bara 1992 akkaataa isaanitti biyyarraa godaansifamuudhaaf dirqaman illee yeroo kaasetti addatti namoota irratti fuulleeffatame keessaa Galaasaa Dilboo tokko ture jechuudhaan inni kaasa gargaarsa uummataatiin akkasumas immoo gatii waraana bilisummaa Oromoo kaffalee lubbuudhaan ooluun gara Jibuutiitti ce'anii yeroo booda gara United Kingdom akka turan bara 2018 immoo gara biyyaatti akka deebi'anii fi ergasiis kallattii itti fakkaateen qabsaa akka isaan turan kaasee jira ibsi kuni. Koongiresiin Federaalaa Oromoollee du'aan boqochuu yookaan lubbuudhaan darbuu obbo Galaasaa Dilbootti gaddi guddaan akka itti dhagahame ibsee jira. Gameessi qabsoo Oromoo kun nama dhalootaaf fakkeenya ta'anii darbanidha. Du'a isaaniitti gaddinee jira. Uummata maatii isaaniitiif jajjabina hawwinaa jedhee jira. Dhalooti Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti roorroo Itoophiyaa modern Itoophiyaa ammayyaa kana mormaa turan warri jalqabaa Maccaaftuu Lamaa kaasee haga yeroo dhiyootti wareegama guddaa kaffalan. Oromoon namoota kireemmaan jedhaman namoota sammuu qaraa dhaloota baay'ee keessatti dhabee jira sababa roorroo impaayera Itoophiyaa jechuudha. Abaa'oon Oromoof maal buusee biyya sanaaf maal buusee ka jedhu waa'ee kaayyoo qabsoo Oromoo warra hin hubatin jechuudha. Warra akeeka qabsoo Oromoo kaayyoo qabsoo Oromoo gurra rayyaan jechuudha akka OPDOti. Warri kun fakkeenyaaf amma gaafa Haile Sillaasee qabsoon bilisummaa Oromoo warraaqsi barattootaa osoo hin eegalin dura lafti kafi feudalistoota turte lafti harka qonnaan bulaan turre baay'ee. Bu'uurri abbummaa lafaa biyya san keessatti gaaffii fi kaayyoo jaallan kanneeniti jechuudha. Ka akka Zagayyee Asfaa ammallee lubbuudhaan ni jiranii
warri akka Profeesar Mararaa jaallan adda bilisummaa Oromoo kunneen bara feudalizimii kaasee dubbii lafaa qabiyyee lafaa ummata yookiin qonnaan bulaadhaaf qabsaanii waan sun immoo mirkanaa'ee jira lafti harka feudalotaatii bahee harka qonnaan bulaa galee jecha abbaa lafaa ta'ee jira jechuudha Oromoon. Kan biraa dhalooti keenya Oromiyaan kan hundoofte addi bilisummaa Oromoo mormii yookiin fincila dhalooti isaan jalqabaa kaanii sirni federaalawaa amma jiru kun bu'uurri isaa akeekaa fi qabsoo obbo Leencoo Lataa fa'aa obbo Daawud Ibsaa fa'aa warri amma lubbuun jiranii fi warri wareegaman kaanii bu'uurri isaa jechuudha. Oromoon afaan isaatiin akka baratu qubeedhaan akka barreessu warra kanatu bu'uura kaa'e. Kanaafuu eenyummaan Oromoo akkitti Oromoon adda bilisummaa Oromoo hundeeffamuun dura waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeeffamuun dura keessa turee fi bakka har'a jiru laaluun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo yoo kaafne jechuudha. Warri kun lubbuu itti dhabanii jiran namooti qaqqaaliin Oromoo lubbuu itti dhabanii jiran akka Bariisoo Abboomaa Mitikuu lakkoofsi himuu itti ba'uu hin dandeenye. Maatii itti dhabanii jiran. Warri kun Oromoof jecha ijoolleen qaban haadha warraan qaban maatiin qaban. Jireenya itti dhaban jechuudha. Akka salphaatti kuma laayyootti waan lakkoofnu miti qabsoon baaburaa tokko irraa wareegamaa tokko irraa bu'aa dhalooti ittaan immoo qabatee itti fufa jechuudha. Akkasi ga'een amma silaa yeroo itti boqachuu qaban ture amma jaal Galaasaa Dilboo fa'aa yeroo boqachuu qabanitti qabsaa turan karaa itti mul'ateen. Dhalooti ittaanu akka riillee yookiin qabsoon akka ulee wal harkaa fuudhuuti fiigicha ulee wal harkaa fuudhuu ga'een ka dhaloota keenyaati jechuudha. Yaa absolutely. Akka waliigalaatti topic yaa'ii gubbaa turre ayyuu duree adda bilisummaa Oromoo duraanii sun qofaa miti loltuu waraan bilisummaa Oromoo jechuu ni dandeenya. Hundeessaa qabsoo sabboonummaa Oromoo jechuu ni dandeenya. Abbaa keenya abbanuu cufaa abbaa Oromoo abboo qabsa sabboonummaa Oromoo jechuu ni dandeenya. Abba Galaasaa Dilboo duusaa hordofee adda bilisummaa Oromoo Kongireesii Federaalaa Oromoo paartii biltsiginnaa irra namooti gargara akka muummichi ministeera akka Adaanech Abeebee kantiiba magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa irra Shimallis Abdiisaa fa'aa Jawaar Mohammad Kongireesii Federaalaa namoota beekamoo hedduun gadditti dhagaamnam kana ibsuu irratti argamu fuulii Facebook Oromooleen hedduun isaa nam kan qabsoo gumaatiin qabsoo Oromooti godheen leellisanii faarsuu jiranii absolutely kun waan ta'uu qaba jedhee dhibbirra dhibbatti amana maal seeta qabsoon kontraat nami fudhate Oromoo qabsaan jiru nami kaffalamee fi Oromoo qabsaan jiru jechuun sabboonummaa assignment responsibility yookaan itti gaafata mata keen gubbaa jiru waan taateef nuun cufti contribute godhu qabna isaan ammoo nuu cuf caala godhanii adoon taane agarta fuul dura akka isaanii ta'uu danda'u dhiisam qabsumti xiqqoo goggoon keessatti hedduun kennan fuul Facebook kan gubbaatti waggaa lama yookaan waggaa sadii Facebook irratti wacnee wababarreessine aarree qabsaa'ota akkana kanfa kan qofaa miti wannan mirra barachuu qabnu qabsaa Oromoo gaaf inni lubbuun dabre calla faarsuu miti gaaf inni jiru gaaf inni lubbuun jiru kabaja kennuuf nu barbaachisaa jechuudha qabsaa'oti gameeyyiin hedduun jira akka qabsoo Oromoo keessa gati guddaa baasan kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa kanneen akka Leencoo Lataa kanneen akka Abdaa Ibsa ammallee lubbuun jiranii jechuudha. Gaaf isaan lubbuun jira maqaa balleessite xiqqeessite eenyu nu namni amma jaarolee qabsoo Oromootan kee jirtu xiqqeessuuf yaalii godhe eenyu. Gartee waan akkasuuf gaafachuu qabnaa jechuudha. Dhalooti ammaan tan jiru generationiin keen kun warri kun generationi sadaffanurra akaakuu keen. Qabsoo akaakuu keenna qabsaanii qabsoo abbootii keenna qabsaanii qabsoo nu waliin qabsaa'uu jiranii jechuudha. Oromoof guyyaa tokko nami oolmaa ol faarfamuu qaba kabajamuu qaba harki rukutamuu fi qabi malee Facebook farratti namoota akkanatti xiqqeessuun waan intaan barreessuun Oromoo salphisee duubatti harkisu malee hiika waan tokkoon qabu jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo waggaa 30 waggaa 40 waggaa 50 akka gameeyyii tana bosonaaf magaala bakkeedduu biyya baqatanii rakkoo hedduu dabarsite dhiisi yoo aduu guyyaa tokko oolma guyyaa tokko yoo oolteef faarfamuu qaba jechuudha. Faarfamuu qaba. Fakkeenyummaa isaan mul'isan irraa barataa dogoggorri isaan hojjetanis immoo yoo jiraate sana immoo sirreessaa deemuudha malee wal xiqqeessuu wal cabsuun kun hin barbaachisu jenna. Egaa abbaa keenya gameessa qabsoo Oromoo har'aa yookaan kaleessa galgala boqotaniif rabbii lubbuu isaanii warra jannataa akka godhu hawwinaa fi gara mata duree itti aanutti ceena mata dureen itti aanu dhimma waraana yeroo ammaa Oromiyaa keessatti labsamee jiruuti. Egaa tibbana sanada karaa
dhiyeessuudhaan nu qaqqabeessi bobeeffannee darbees immoo haala qabatamaa lafarraa mul'aturraa dhaabbanne waraanni guddaan Oromiyaa irratti labsamee jiraachuu kaasaati kan turre. Waraanni kun maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun bifa qindaa'een makalaakiyaa dabalatee warra iinsaa dabalatee warra nageenya odeeffannoo biyyaalessaa jechuudha ka biyyaalessaa poolisii federaalaa akkasumas humna addaa Oromiyaa milishaa hanga gadiitti jiru hundumaa dabalatee bifa qindaa'een waraanni guddaan labsamee jiraachuu sanada arganneerraa odeeffannoo qabnurraa isin biraan ga'aa turree jira. Opereeshiniin kun iddoowwan bal'inaan irratti mul'atu keessaa yookaan irratti inni geggeeffama jedhee ibsame keessaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan keessaa socho'u godinaalee Shawaa Arfan, Wallaggaa Arfan, Gujii Lameen, Boorana kan biyya keessaas kan gara Keeniyaa jirus jechuudha. Isaan kana dabalatee iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan keessaa socho'a jedhamutti opereeshiniin kun kan hojiirra oolu ta'uu sanada sana bu'uura godhannee ibsaati kan turre. Egaa karoorri hamaan kun waraana bilisummaa Oromoo balleessuu haa jedhu iyyuu malee kaayyoon isaanii guddaan yookaan ergami isaanii guddaan duguuggaa sanyiiti jenneeti kan ibsaa turres kanas lafaa kaanee miti kan akkana jechaa turre haala qabatamaa hojiirra oolmaa karoora kanaatiin wal qabatee deemaa jiruun fi kan kanaan dura qondaalonni mootummaa kanneen akka Obbo Fiqaaduu Tasammaa fa'aa caffee irratti labsaa turan bu'uura godhannee irraa dubbataa turre jira. Dhimmi kun yeroo ammaa immoo qabatamaa ta'ee mul'ataati kan jiru. Iddoowwan sanada kana keessatti illee eeraman opereeshiniin kun bal'inaan keessatti gaggeeffama jedhamee eerame keessa iddoo hedduutti waraanni guddaan banamee jiraachuu waraanni baname ammoo uummata irratti ta'uu kan dhumaa jiru uummata nagaa ta'uu kan qe'een irratti gubataa jiru uummata nagaa ta'uu argaati kan jirru. Gara sanatti yaace. Oromiyaan akkuma tukaafte haleellaa gosa hedduu jala jirti. Tibbanaa balaan Oromiyaa fi Oromoo irratti aggaame akka yeroo kanaa jira jedhee hin yaadu. Seenaa keessatti tarii irra deddeebiin ajandaa waraana Oromiyaa irratti labsamee waggaa darbee kaasee istuudiyoon kun asitti banamee irra deddeebiin haasawaa ture. Gaaf biyya turrellee waraanni kun itti fufee hammaataa namooti qe'ee buqqaa namooti jumlaadhaan dhumaa namooti baay'inaan qe'ee buqqaatii itti fufanii yeroon itti waraanni kun dhaabbatee hin jiru. Haa ta'u garuu amma irra jireessa Oromiyaan arma dura kibbaa fi lixa Oromiyaatti gara caalaan namooti haleellaaf kasaati lamaa turan kan qe'ee buqqaa turanii amma kutaa Oromiyaa hundumattuu opereeshiniin qindaawaan ka humnooti baay'een irratti hirmaataa jiran waan wal ga'ee jiru fakkaata. Tibbana Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti namooti nagaa yoo miidhaman yoo daa'imman mana keessatti yoo ajjeefaman barattooti manneen barnootaa keessatti dhukaas yoo irratti banamu dargaggooti mana keessaa nagaa kanuma nagaan jiraatan ijoolleen qonnaan bulaa yoo ajjeefaman agaatti jirraa keessumaa tibbana akka gabaasaa turre Shawaa Lixaa aanaa Cobii keessatti guyyoota muraasa dura barattooti mana barnootaa keessatti barattoota 5 irratti miidhaan jabaan dhaqqabeeti jira. Haleellaan kun kan irratti dhaqqabe mana barnootaa keessatti. Guyyaa 2 dura immoo bitootessa 28 natti fakkaata achuma aanaa Cobii magaalaa Cobii keessatti ijoollee 2 dargaggoota 2 gara umurii 20 keessa ka jiran ka abbaan qabne ka jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan namoota nagaa ka hirmaannaa siyaasaa tokko hin qabne mana keessatti waraanni dhaqee fuudhee bakkeetti ajjeesee biraa deeme jechuudha. Aanaa Cobii qofa osoo hin taane aanaa Jalduu keessatti, Gindabarat keessatti, Abunaa Gindabarat keessatti, godina Shawaa Lixaa keessatti, aanaa Midaaqany, Geedoo bakkeewwan garaagaraatti haleellaa wal fakkaatan karaa qindaa'een Shawaa Lixaa keessatti kan argaati jirru. Arma dura Salaalee keessatti irra deddeebiin argaa turre Wallaggi Lixaa waggoota 3 darban waan keessa ture quba qabna. Haleellaan kun humnoota garaagaraatti raawwatamaa jira. Tokko opereeshinii jedhee mootummaa makalaakiyaa bobbaasee jira kutaa baay'eetti. Makalaakiyaa federaalaa bobbaasee jira. Kan biraa poolisiin naannoo Oromiyaa hojii kana hojii nama ajjeesuu nama qe'ee buqqisuu hojii idilee godhatee itti bobba'eeti jira. Kan biraa humnooti finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kan naannolee kan biraa keessumaa naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin wal qabatee naannoon Oromiyaa kan naannichaan bakkee wal daangessuutti haleellaa wal fakkaataan mul'ataati jira. Hundi kunu walitti daatu caasaan mootummaan yookiin humnooti mootummaan bobbaasanis humnooti finxaaleeyyii Amaaraa kan karaa idileetiin mootummaan hidhachiisin illee
mootummaadhaan fedhii mootummaa giddu galeessa godhatanii Oromiyaa irratti duulaa akka jiran wanni jala murree beekuu qabnu ni jira jechuudha. Yaa anani waggaa afran biltsiginnaa akkamitti ibsitaa yeroo baay'ee duruma dubbanna akkamitti ibsitaa yoo naan jette waggaa afran biltsiginnaa yoo rabbiin umrii naa kenne waggaa 50 fa'a waggaa 60 fa'a yoo agas rabbiin na jirees taate gara Abiy Ahmed agisiin ammach biyyi bulchitu umrii tiyyirratti laakkaadhu jechuudha. Wanni kun biyyoota faranjii keessan maal godhanii namni manneen hidhaa iddoo keessatti dabarsan umrii sarraa inni hirdhisuuf even leegaalii injira. Itoophiyaa keessatti loltooti hedduu loltoota faata akkas loltooti bar dargii fajiran kabar wayyaanee faani jireen isaan mani adda loltu mootummaa ta'an raayyaattis biyya keessatti dabarsan umrii isaan irraa hir'isu. Ambar biltsiginnaan Oromiyaa bulchite yookaan Itoophiyaa bulchite umrii tiyyirratti adolaa kaachuu baadhinatti tole jechuudha. Kanaafuu si waggaa 20 bulchite gan 60 gan 40 du'eedhe kaalkuleet godhadhaa jechuudha. Uummata Oromoo cufaaf akkasii jechuudha. Bari afran biltsiginnaa bar Oromoo man hidhaa keettu jechuun man hidhaa dukkanaa awwaal jal turre jechuu dandeenya. Awwaal dukkanaa hama awwaal gaannaba nama jaannab seengarte awwaalillee itti dhiphate dhanii miti jiru akkasii jiraannaa jechuun. Eegii gareen tun aangoo qabatte Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti waan hin dhagayin hin qabnu. Waan hin dhagayin tokko hin qabnu jechuudha. Ilmi namaa jira ibiddaan gubate jira. Dargaggootii addabaabaa irra shanamanii jiranii. Abbootiin gadaa jimlaan duguugamte jirti. Uummati hongeen beela'ee miidhame itti qoosame jira. Mootummaan shifta ta'e kiisii uummata keessa beesse hate jira. Manneen uummata gubatanii jiranii. Loon uummata saamamanii jiranii jechuudha. Amma gaafuul dura amma barri dhuma ga'ee jannataa fi azaabedhanii gargar nu qoodanii gaafas gargar nu qoodanii ani jaannabii agan caala hamaa achitti nu eegataayyuu sadarkaa jedhu gubbaa ga'ee jira jechuudha. Hin beeku ta rabbi safuul dura rabbi beekaan ammoo wanni agan caala hin jirtu jedhetti namana. Torbaanum kan kee kalee irra gabaasa turre Oromiyaa kallattii afraniinuu irratti adu guyyaa kalee torbaan kan callaayu nami jeefama olee jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Lixa Oromiyaa gubbaatti yeroon gabaasaa ture namoota gamidhume. Jiddu galeessa Oromiyaa cobiitti Abiraam dubbachaa ture barattoota wanni kan qabat kobbee biirii qabattee iskuulsoom fixanii jechuudha. Guji barattoota kutaa tokko sadii. Kutaa tokko fa'a. Daa'imman akkana obbaasanii jechuudha. Guji keessa kalee wasantima guji lixaatiif gujii baalleetti nama dhumatee jechuudha. Gujii aanaa bulee hora lixa keessatti aanaa bulee hora gandis jaba siree edhan keessatti maal godhanii waraan bilisummaa Oromooti walaatee waraani bilisummaa Oromoo injifatee na waraan bilisummaa Oromoo dadhabdee yoo baqachuu deebit uummata kararratti agarta raandamilii fixaa dabartee jechuudha. Gooro doola halee gujii lixaan nam 10 dhumat gooro doola nama 4 dhumatee jechuudha. Oromiyaa kutaaleen dhiiguutti hin jirtu. Ijjeechaan admalee Oromiyaa keessatti seer taate jirti jechuudha. Kanaaf akka waligalaatti du Oromiyaa keessatti namni dhumuu jira dulamiilee maanii callisu dadhabne dubbanne malee am namoota yoo nutti himnu namoota mutti hin fakkaatan. Itoophiyaa malee biyyi nami jimlaan keessa duguugamee reeffi nama laf guutee namooti guyyaatti nami agas gadhumatee reeffi nama Facebook irra ilaalan amma jechi Itoophiyaa keessatti gati dhabe sumuun bitu dadhabe. Sri what is a rip. Rest in peace. Rest in peace. Facebook in jufte rest in peace male. Nami rifachu dhiise jiraachu. Duroo nami du'a gaddin hin beekna. Duroo nami reef nama garraga agmi. Amma normal life inu taate jirti. Ana akka waligalaatti ag sirni tortoraan kun diigamu as Itoophiyaa keessa nageenni dhufuu hin danda'u dooti lamiilee itti fuftii jechuudha. Dhagaye Abiy Ahmed is not about bilxiginnaan gorra kaasu aangoo qabachuu miti. Gareen tun alkan tokko miti sa'aatii tokko aangoo itti fuftee naan dooti lamiilee biyyattii jabaattee itti fuftii jechuudha. Uummati biyyattii qabsaa'ee warra aangoo irra qilee kaamoo taayitiin dumaatii fi duriyyootii fi duullaa fi fira fiixoo fi laallataan gaafii jettu irreemna dhoorti jechuudha. Du'ee gachuu jirnuun cufti. Guyyaa guyyaadhaan wanti argaa jirru kanuma ati kaasaa jirtudha. Opereeshinii kana giddu gala godhachuudhaan amma bu'uura godhachuudhaan immoo haalli amma deemaa jiru kun baay'ee yaaddessaa ta'uu isaati kan argaa jiru. Kan waggoota 7 darbineen argineen olitti iyyuu baay'ee yaaddessaa ta'u bifa qindaa'een iddoo hundatti geggeeffamaa jiraachuun keessumaa hawaasa nagaa irratti kan fuulleffate ta'uun isaa immoo baay'ee waan nama gaddisiisuu fi nama yaachisudha jedhee kaasuudhaaf nan danda'a. Akkuma isin kaastan Shawaa Lixaatti Gujiitti haalonni ta'aa turan baay'ee waan suukanneessuudha. Qellem Wallaggaa keessatti waraanni guddaan banamee jiraachuu labsamee jiraachuudha kan dhagaa jirru. Achitti illee namoonni nagaa hedduun akka dhumanidha odeeffannoo hin qabnu kan argisiisu. Wallagga Lixaa iddoowwan irratti fuulleffatamee jiru keessaa aanaa Laaloo Assaabii ishee tokkodha. Akkuma kaleessa oduu keenyaan gabaasne aanaa Laaloo Assaabiitti dargaggoota 4 manaa yaasanii rashananiiti kan isaan jiranii.
Boggaala Manaa, Taarikuu Waaqshumaa, Maammoo Guddataa fi Tolasaa Mirate namoota jedhaman namoota nagaa dargaggoota mana baasanii rashanuu keessa namni tokko akka egaa lubbuu Waaqayyoo hin kennine beekte guyyaa isheen taane hin darbituu fi Tolasaa Mirate keessaa fee jira lubbuudhaan mawlaan sarara akka jirudha kan nagaa jiru. Dargaggoonni kunniin qaama hidhate waliin illee hariiroo tokko kan hin qabne namoota nagaa hawaasa biratti illee kabajaa qaban akka isaan ta'anidha. Maatii fi odeeffannoon hawaasa naannoo irraa arganne kan argisiisu. Gama kan biraatiin Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haala wal fakkaatuudha kan mul'ataa jiru. Keessumaa aanaa Jimmaa Gannatii bakka jedhamutti mana namaa gubuun, uummata ajjeesuun, uummata saamuun guyyaadhaa gara guyyaatti taatee hammaatee itti fufee jiru ta'uusaa dhagahaati kan jirru. Mana namoota gubatee keessaa obbo Mitikkuu Abdii Dhugumaa namni jedhaman ni argamu. Mana obbo Mitikkuu Abdii Dhugumaa waraanni mootummaa dhaqee waraana makalaakiyaa fi milishaadha jedhanii maatiin isaanii akka nuuf ibsanitti dhaqanii hin beelofne nyaata nuuf fidaadhanii nyaatanii dhuganii ka'anii manni kun mana shaneetidhanii boombii irratti darbatanii akka isaan guutummaan guutuutti barbadeessanidha maatiin kan isaanii nuuf ibsanii. Egaa mana kana immoo eenyutu ijaare waan jedhu gaafa of duuba deebitee ilaaltu seenaa si gaddisiisu tokko argita. Mucaan isaanii Masii Mitikkuu mucaan jedhamtu biyya Arabaa keessa waggaa 9 rakkattee jireenya maatii ishee fooyyessuudhaaf gatii guddaa kaffaltee mana isheen maatii ishee irratti ijaarte bifa kanaan waraanni mootummaa boombii irra buusanii barbadeessaniiti kan isaan jirani. Viidiyoon miira namaa tuqu tokko kan mucayyoon kun ittiin gadda itti dhagahame ibsataa turte haala naannoo sanatti maatii ishee fi hawaasa naannoo sanarra gahaa jiru ittiin ibsite kan OMN qaqqabee daawwannee walitti haa deebinu haala naannoo sanaa jiru ni ibsannee waan yaanneef. Oromoo koo warreen viidiyoo kana ilaaltanii Rabbi jedhati miidhaa keessanii waliin sagalee qabdanii waliin sagalee namaa ta'uu dandeessanii adaraa keessanii OMN irratti illee shariinaa godhaa. Wallaggaaf nu dubbadhaa. Wallaggaaf nu dubbadhaa. Biyya keessa garatti jiraannu qabnu. Biyya ormaa keessa garatti jiraannu qabnu. Elekkinoo humna mootummaatiin qabeenya maatiin qaqqabanii barbadaadha jalaa godhanii qabeenya maatiin koo waggaa amma kanatti abaatanii hojjetatanii daadhana jalaa godhanii halkan tokkotti biyya ormaa keessa waggaa amma kana jiraadhe maatii koo guddifachuuf biyya koo guddifachuuf tattaafadhe halkan tokkotti humni waraana mootummaa abidda daraara abidda bu'eena jalaa godhanii qabeenya keenya qabeenya maatiin koo qabanii abidda daraara jalaa godhanii halkan tokko keessatti kanuma daddarbee immoo inni kan reebamaa inni kan immoo ajjeefamaa jira isa kaan immoo qabeenya isaa makiinatti naqanii fedhachaa jiru horii makiinatti naqachaa jiru. Rabbiin jedhaati warri miidiyaa guddaa qabdanii Wallaggaarraa dubbadhaa. Wallaggaarraa dubbadhaa. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaa Jimmaa Gannatii keessatti wanti ta'aa jiru waa addaati. Namni dubbatuuf hin jiru. Erginu nama afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenyeef nama afaan Amaariffaa dubbachuu hin dandeenye. Warra Benishaangul Gumuz fidee Oromiyaa keessa naqee uummata ajjeesisaa uummata ficcisiisaa jira. Erginu waggaa amma kana biyya Oromoo waggaa 9 hojjedhee maatii koo jiraachifadhee maatiin koo waggaa amma kana hojjetatanii qabeenya isaanii daadhaana jalaa godhanii na jalaa barbadeessanii Oromoo koo. Waan akkanaa jechoota akkamiitiin akka ibsuu dandeessu hin beeku an baay'ee rakkisaadha. Durin jirreedha waan akka Oromoon jechuun waan tasuma mul'atee hin beekne. Dhaloota baay'ee keessatti waan akkasii arginee hin beeknu muuxannoo akkasii hin qabu jechuun lafti Oromiyaadha. Erga Minilikiin booda jechuudha. Wanni kun yakka duguuggaa sanyiiti. Waraana genocidal war waraana duguuggaa sanyiiti kan Oromiyaa irratti deemaa jiru. Qe'ee namaa gubuu jechuun namni suni qe'ee sana akka buqqa'u egeree namaa balleessuu maatii balleessuu maatii diiguu jechuudha. Tokko yakka waraanaati lammaffaa immoo duguuggaa sanyiiti.
namoota hin hidhatiin fakkeenyaaf amma bakkeewwan garaagaraatti namoota nagaa ka hidhannoo hin qabne ka qe'ee keessa taa'an maanguddoota haawwan ijoollee xixiqqoo kichuu mana barnootaa keessatti kutaa tokko fa'aa keejii fa'aa baratan waraanni dhufee jumlaadhaan bakka tokkotti qawweedhaan mana barnootaa keessatti. Waraanni Abiyyi Ahmad yoo lola barbaade yoo opereeshiniif bahe qaamota hidhatanii maaliif addatti waliin waraanu diina jedhee kan itti bobba'aa jiru waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanidha. Maaliif isaanii waliin waraanu namoota nagaa qe'ee isaanii keessatti hirmaannaa siyaasaa garaarummaa hirmaannaa siyaasaa iyyuu qabaachuu dhiisuu danda'u. Namooti kun deeggartoota paartii isaanii iyyuu ta'uu danda'u. Sababa naannoo sana waraanni socho'uuf qofa isayyuu konfirm osoo hin godhatiin namooti jumlaadhaan qe'ee keessatti dhumaa jiru. Daa'imman xixiqqoo rasaasaan rukutamaa jiru. Barattoonni manneen barnootaa keessatti rasaasaan jumlaadhaan rukutamaa jiru. Maatii baay'ee irratti qe'een gubachaati jira. Waraanni mootummaa immoo nama saamaati. Poolisiin humna addaa jedhan ka Oromiyaa keessatti bobba'aa jiru. Qe'eewwan kanneen saamaa jiru. Horii irraa fudhatanii qalataa jiran. Maallaqa gaafatanii irraa saamaatii jiran. Waraanni walirraa hin cinne ka akkanaa kalammiilee nagaa hidhannoo qabne irratti xiyyeeffate. Kaawwan namaa ajjeesu, ka daa'ima ajjeesu, ka dubartoota ajjeesu, ka qe'ee namaa gubu waraana duguuggaa sanyii yakka waraanaati jedhamee hoo ibsamuu baate gadi maaliin akka ibsamuu danda'u hin beeku. Ani hiriyooti yeroo miidiyaa kee jirtu walaa somnu garee Abiyyi Ahmad bobbaasa yookaan bulchiisa Abiyyi Ahmad mootummaa doontaan duuriyyee shiftaa yoo jedhuuni seer gaazexeessummaa cabsitee naan jedhan. Maaliin ibsin waan kana namman uummata gubu intaltii Araba keessa hojjattee waggaa 9 walitti qabdee beesse maatii tergam maatii irra midhaan nyaatanii deebisanii warri biddaan gubu warri dargaggoota ijoollee didiqqoo kutaa 2-3 bara rasaasaan fixu warra abbootii gadaa obbaasu warri viidiyoo waraabanam gubu warri sirra nyaatee dhuge biyyi diigu warri namummaa ofii mulqatee seexan gaaf baastee deemu mootummaa jedheen yaamaniin biyyi lafa irra kafannifamu lubbuun jiraadhe. Fula warra kanan kreditii aglubbuun lafa jiru fula gareen Abiyyi Ahmad mootummaa jedhee recognition kennuuf lafa irra kafannifamu yoo du'a immoo ibiddi azaaba kana nyaatu. Akka ilaalcha kiyyaa kiraateriyaa mootummaa guutuu hin dandeettu jechuudha. Shiftaa lubbuu balleessaa wambadee hin jedhin hiikaan dhibiin dhufu jechuudha. Garee Abiyyi Ahmad wambadee shiftaa lubbuu balleessitooti yoo jennu raga waliin sii kenna. Gahee mootummaa jechuudha. Hiika isa ka fudhannuuti mootummaa si godhuuf kiraateriyaan diqqayyoon karaa ijaaruu miti. Karaa uummata ijaaruu miti. Bishaan qopheessuu miti. Manneen barnoota ijaaruu sun cufti duubaanti. Public infrastructure deliver godhuun duratti hojiin guddayyoo mootummaa tokko irra eeggamtu seer kabachiisu ofii kabajee seer kabachiisu. Kalammeessoo seer kabaje maal godhu lubbuu lammiilee nagaa balaa irra eegu social contract mootummaan kamillee bara Roosiyeefaa irra jalqabdoo fudhattee karoorii guddaan eega addunyaa mootummaan bulu jalqabda social contract jedhanii ka fudhatan waliigalteen atana qaam tokko mootummaa jettee tuuf kennite jala bultu yoo inni lubbuu tante tissuu danda'a yoo inni qe'ee tante eeguu danda'a. Gareen Abiyyi Ahmad lubbuu nama tissuu jirti moo lubbuu nama balleessuu jirti? Qe'ee uummata eeguu jirti moo qe'ee uummata barbadeessuu jirti? Kiraateriyaa mootummaa yoo guutuu dadhabde yeroo tokko na ajaa'ibdi. Shororkeessaan eenyu itti faasofti. Ani baay'ee na ajaa'iba. Shororkeessaan biilafa irjun guddayyaan gaaf Afrikaa adoontan guddayyaan addunyaa Abiyyi Ahmadiitiif sirni biltsiginnaa jechuudha. Warri qofaa miti. Warri garee tan waliin qabsaa'e kamilleen Oromoof shororkeessaa jedhee fudhadhani. Oromoof paartileen siyaasa Oromoo ibsi gatii hin qabne babarreessu nurra dhiisaa dhuga san timna. Garee Abiyyi Ahmad akka paartii siyaasaa mirgin qabdanii gadbaa shororkeessa ta'uu isaanii declare godhaa uummatatti himaa jechuudha. Ta'uu baannaan namooti du'een gaddinuu dhagaame jinni nulleen Facebook irratti barreessina hiikan qabaatu jechuudha. Gareen Abiyyi Ahmad shororkeessa ta'uu addunyaatti agarsiisanii shororkeessa maal godhan nama gubu ilmaan nama jeesu diinaa jechuudha. Gartee diinii loltoota bobbaasee si ijjeesu yoo gandi kan keessa waliin jiraatu obboleessa keetii miti. Anam OPDO biltsiginnaa waliin obbolummaa kamti qabaa namaan tan fakkeenyaaf. OPDO'n hardhaman uummata gubuu danda'u jirti. Ilmaan isii uummata Oromoo keessuma nagaan jiraatti jechuudha. Naaf hiikan qabaate jechuudha. Is nonsense. Kanaafuu garee Abiyyi Ahmad diinummaan isii labsame akka garee shororkeessaatti irra duuluu qaban jedhee aman tan qofaan ibsani. Hundaa'ol gareen kun diinummaan isaa uummata Oromoo irratti ta'uu kan arginu ammoo naannolee birootti wal waraansa jiru dhukaasa dhaabee karaa nagaa furuudhaaf labsaa Oromiyaa keessatti
waraana qindaawaa ta'e bifa kanaan labsuu isaatiin jechuudhaaf nan danda'a. Mirga ajjeesuu addatti waraana Abiy Ahmediin bobbaafamu kanaaf kennameeti kan jiru akka barbaadan nama rashanuu akka barbaadan nama ajjeesuu haala nama gaddisiisuun jireenya lammiilee bifa kanaanidha kan isaan egeree lammiilee barbadeessuu irratti argamanii. Ajjeechaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun goochisuu kanneessaan guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa keessatti argaa jiru kun hunduma keenya yaaddessuu danda'utu irra jiraata. Egaa maal akka jedhan nama wallaalchisaa gam tokko. Dubbii keenya irratti ajjeechaan kuni anamma wanni argaa jiru namooti caasaa mootummaa keessa hin jirre qofa miti amma fuulleffannaan maatii kaadiree baay'ee keessa ga'ee jira. Namoota hoogganoota mootummaa ta'an maatiin isaanii bakka baay'eetti rashanamaa jiru argaa jirra. Yoo dantaa namummaa qabaatan atliist maatii isaaniitiif yaaduu danda'u qabu. Firri isaanii, aanteen isaanii, namooti ollaa isaanii, hiriyoonni isaanii keessuma Shawaa Lixaa keessatti maatii caasaa mootummaa hedduutu dhume opereeshinii amma shanee balleessuudhaan kanaan. Takka Abiy Ahmed humnumaan mormitoota godhe nama baay'ee humnumaan qabuudhaan jechuudha. Bifa kanaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuus hin danda'ani. Osoo danda'ani waggoota 3 arfan darbe kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu turanii opereeshinii labsuudhaan yoo ta'e jechuudha. Tooruma isaan opereeshinii labsaniin tooruma isaan balleessuudhaaf itti kaataniin qaamni kun babal'achaa guddachaa Oromiyaa dhuunfachuudhaaf danda'ee jira. Sadarkaa hudhee isaan qaburras ga'ee jira. Ammas wanti si yaachisu amma osoo waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'e sochiin isaanii lolli isaanii suni waraanni bilisummaa Oromoo silas murteeffatee qabsootti seenee ajjeesuu yookaan qaama hidhatee wajjin osoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu maaliif uummanni nagaan kan inni dararamuuf? Maaliif uummanni nagaa kan inni qeensa irratti gubatuuf? Maaliif uummanni nagaa kan egereensa bifa kanaan barbadeeffamuuf? Kun waan hedduu nu yaachisuudhaaf qabudha jedhee tayyaada. Saatiin keenya illee yoon takka caallarra buusa qabsoo waraan bilisummaa Oromooti wanni wal qabata tokko illee hin jirti. Yeroo dukumtook dhibbishaan irdedeebine dubbachuu jirra. Maal seetaa atiin gareen bilxiginnaa maqaa waraan bilisummaa Oromoo kanaan duguu gasii raawwatu walumaan been amra gadhabdee dhiyootan amma namoota aalwatti ibsatan maal godhanii lixa Oromiyaa kan keessatti makkalaakiyaan piraktikaal dhugumedhaan lixa Oromiyaa kanatti uummata qaqqabanii yoo waan siin ijjeefte dhabde sira shanuu barbaaddu mee tokko akka 10 yaamii jedhaniin tokko akka 10 1 2 3 tokko 2 3 4 jedhee lubbuu sodaata shanir khuruphate jaayidhaa jechuumati. Poolisiin bar wayyaanee keessa qoosa tokko jira maal taata bar wayyaanee keessa namichatti baalasilxaana yookaan aangoo qaba nam makiinaan dhaejjees majjeeftaa naan lalimaat sirraaraa xumee gaddalkuuti adomisooma utaaluu jiru jeeseedhaan ammis ijjeesanii bar bilxiginnaa majjeeftaa odhan kaanii seer kabachiisuuf ijjeesaa jedhan seer kabachiisuuf biyyiti dhalii nama keessatti direct rukutamte ijjeefamtu Itoophiyaa malee hin jirti. Dhagay shanee balleessuuf warri yoo danda'anii warri shanee balleessuuf badi shanee dhibiin hin jirtu namni lubbuu fi qaama qawweensi jeessatiin harka qabattee dur hin teettu jechuudha. Nuun cufti ilmi Oromoo kamillee agduma sirna kan duriin dhaabbataa jechuudha. Ag Oromoo miiliyoon 60 balleessi wanni shanee balleessi hin jirtu. Aduun nutti hin dhiine adoo lubbuu qulqulloota hedduu akkanumaan duguugagnee dhabne sirni bilxiginnaa kan ofirraa qolachuu qabnaa qalleedha bakkaani. Ayyee galata jandataan mata duree tiyaanutti ceenaa mata dureen tiyaanu keessa dhimma milishaa Oromiyaadhaan waan wal qabatudha. Milishaan Oromiyaa gam tokkoon uummata gaagaa gam tokkoon uummata harcaasaa gama kan birootiin immoo humna bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo ammaa biyyattii keessatti goobsee jiru humna finxaaleeyyii Amaaraatiin harca'uu jalqabeeti kan inni jiru. Milishaan Oromiyaa fi poolisiin federaalaa lakkoofsaan gara 30tti siqan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee iddoo Qorkee jedhamuun beekamtutti dheengadda ajjeefamuu isaanii gabaasaati kan turre kun reenfaa isaaniiti. Gara namoota 27 kan jedhan jiru 28 kan jedhan jiru garuu haga soddoma fi sana olitti iyyuu hin deemaa jechuudhaan kan kaasanis inni jiru. Jarri kun warra ajjeesee ittiin dhaadatuudha suura irratti kan argine kuni humni gocha suukanneessaa kana milishaa Oromiyaa fi poolisii federaalaa irratti raawwate egaa finxaaleeyyii Amaaraa milishoota Amaaraa aanaa Minjaar Shonkoraa kan godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetii waldaangeessitu keessatti of ijaaree achirraa bobbaafamu akka ta'edha gabaasaaleen garaagaraa kan isaanii mul'isanii. Kominikeeshiniin mootummaa Oromiyaa illee bifuma kanaan miiruma kanaanidha kan inni
ibsee jiru. Egaa milishaan Amaaraa uummata Oromoo qe'ee irratti gubaa ajjeesaa buqqisaa barbadeessaa ture. Yeroo ammaa humni milishaa Amaaraa kun garuma qaama mootummaatti iyyuu cehee jarumayyuu harcaasuu jalqabee jira. Yeroo uummata fixan yeroo uummata galaafatan callisaati kan isaan turanii amma garuma caasaa mootummaatti cehee jiraachuudha kan arginu haliillaa kanarra. Milishaan Oromiyaa kun maal godhu dhumee ka jedhu warri bu'uurarraa haga yoona odeessa hin qabne engadda galgala Aanaa Fantaallee ka godina Shawaa Bahaarraa hooggana isaanii Shaambal Abdiisaa Ifaa nama jedhamu nama suuratti argitan sana nama miseensa makalaakaa turedha. Nama sanaan hoogganamanii gara Aanaa Boosetitti ganda Heexoo jedhamtutti waraana bilisummaa Oromoo waraanuudhaaf bobbaafamanii jedhani. Waraana bilisummaa Oromoo shanee waraannaa jedhanii gara milishaa 50tti siquu paatroolii lama konkolaataa Ayisuuzii tokko Ayisuuzii nama fe'u ka suurarratti argitan kana akkasumas ambulaansii tokkoon gara Aanaa Booset olla Aanaa Fantaallee ganda Heexootti bobba'anii qorkee lafa Argobbaa fi Finxaaleeyyiin Amaaraa dhuunfatte lafa Oromiyaa tana irra darbaniiti gara Aanaa Booset lafa Heexoo tana ka deemanii gaafa lafsan dhaqan shaneewwan jedhamus hin jiru ofirra deebi'an jechuudha. Jilli Abdiisaa Shaambal Abdiisaa Ifaa ofirra deebi'ee gaafa isaan deeman akkasumatti ilaalaa turan gareen Finxaaleeyyii achitti hidhattee teessu kuni gaafa ofirra deebi'an dhukaasa itti bananii galgaluma sana namooti milishaa fi hoogganni isaanii achumatti jumlaadhaan dhumanii gara namoota 30 haga yoonaa dhuman kan jedhamu namooti 15 ta'an immoo madaanii jiranii dubbii keenya irratti warri madaa'e Mataara buufata fayyaa Mataaraatti yaalamaa turanii Adaamaa geessuudhaaf ammallee warra san sodaate makkalaakaadha kan reeffa kaasee ammallee humna kana sodaataniit warra madaa'e gara Adaamaa erguu sodaataniit gara hospitaala Ciroo geessan. Oromeen sadarkaa kanatti salphattee jirti. Kuni maal agarsiisa ka jedhu gabaabsee kaasee carraasii kenna guyyoo. Milishaawwan kunneen gara namoota 16 kan ta'an namoota aanaa Cinaaksan godina Harargee Bahaarraa dhufan. Tibbana mootummaan naannoo Oromiyaa erga milishaa hundeessee as Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee kanneen loluudhaaf kaampii hundeessee jira. Kaampiin tokko lafa Karrayyuu Aanaa Fantaallee keessatti hundaa'ee warri opereeshinii kanaaf ba'an gara Aanaa Heexootti Booset ganda Heexootti ba'an kaampii Aanaa Fantaallee keessa jiru keessaa warra ba'anii namoota 16 warra ta'an keessaa warri dhume keessaa namoota 16 warra Cinaaksanii jedhan. Gos jaarsoo jedhanii amma uummati jaarsoo baay'ee rifatee dallansuu guddaa keessa jira. Maal nutti agarsiisa? Tokko warri kun akka quba qabdan guyyoo na darbe kaaseetta. Maanguddootallee dargaggootallee warra maatii qaban. Namni tokko ijoollee 5 qabaayin. Nama 250 yoo baay'ifta. Haadha warraa isaanii dabalatee nama 300 dhufa jechuudha. Warri kun abbaa warraa irraa dhumee abbaan irraa dhumee ijoolleen wabii maalii qabdi? Biyya keenya keessatti utubaan maatii abbaadhaa abbaa warraatiin beektu quba qabdu. Gaaga'amni akka hawaasaatti social crisis maatii tokko keessatti fidu hawaasa keessatti fidu maal akka ta'e namu haa tilmaamu jaji gochuu danda'a. Kan biraa wanni nutti agarsiisu biyyattiin gaaga'ama hama wal waraansa caamu hin qabnetti akka deemaa jirtu. Namu garee ijaarratee gareedhaan qondaala mootummaa fituu danda'a, milishaa fituu danda'a, poolisii fituu danda'a, uummata nagaa jumlaan fituu danda'a. Eenyu akka ta'e hin beektu. Amma mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen garee Finxaaleeyyii wayii jedhe. Eenyu akka ta'an ibsi. Maqaa dha'ullee hin sodaatu si galee. Kanaafuu wal waraansi hin caamne Itoophiyaa keessatti dhalachuuf jira jechuudha. Namuu garee ijaarratee wal fixuuf jira. Aanarkii hin jirretu dhalachuu deema. Abrahaam dhalachuu jira miti. Ag dhalatee waggaa 4 dhalatee miilaan deemee guddatee kasichi na yaaddessuu jira. Yaa dhumirra deebi'ee warra nyaachuu jira. Ani oduu tan dhageenyaani mammaasa Oromoo tokko qabadhe. Firoomii qaxurree fi antuuta booddeen isa duumaa jedhan. Gaafa faannoon Amaaratun akkamitti dhufti steeppi faannoon Amaaratun dhuftu argite waraan kaab Itoophiyaa Abiy Ahmad jala balcuma qabuuf faannoo qawweetti guuranii jajjabeessanii tuulanii bobbaasanii jechuudha. Faannoon gooti taate
ilmaan Oromoo guutumaan maqaan baanda jennu moggaa shanee maqaa dhuun nu duguuga turanii dhumirratti baandaa fardeen eenyuuttee nurra duula turtee jechuudha. Miseensoti bilxiginnaa foolisiin dhumatti tun rabbi lubbuu teessan kamaaru ilmaan Oromootiin gaddina nurra duula turtee jedhan turtee qubqabna. Maal seetaa yeroo tokko tokko warri kunini aana fantaallee iddoo qorke jedhamtu achitti dhumatan. Naannoon sunini lafa finxaaliyyiin Amaaraa uummata Karrayyuu itti hidhaadha turtee lafa Oromiyaa fudhachuuf maqaanii gulanitti dhumna maqaayyuu abro godaana maani jedhanii maqaa itti moggaasan maqaa maal jedhee yaama aana maal jedhee yaama warri Minjaar Shonkor warada itti yaamuu jirti jechuun maal seetamma warri kunini medu warra khalaallu ilmaan Oromoot soddomaddu reef kartoonii walitti qabanii hidhaanidhanii feesbuukii gubbaan nu agarsiisuu jiran warri kunini gaaf deeme akka warri itti dhumate loltoota waraan bilisummaa Oromoo yookaan qaama warri shaneedhuun balleessuuf ilma Oromoo afaan tokko dubbatan ilma Oromoo waliin dhalatan ormoonfatanii adoo duguuguu deemanii karaa gubbaa duguugamanii jechuudha. Maal jedha Muhammad Mursii rabbi isaan haarisinna leenci biyyi keetii inni jeesinii saree biyyoormaas nyaataa jedhan. Bilxiginnaanii Oromoo ijjeefte fixxee abdii kutachiifte dhumirra maal goote saree biyyoormaatti nyaatamuu jirti jechuudha. Mee gadduma duwwar kanaa taansee miiruu uummata Oromoo laala. Ilmi Oromoo tokko wareegamuun Oromoo guutuu walqixxe dhukkubsa. Garuu yakkoota hamaama gareen bilxiginnaa tunin milisha ta'uu danda'a, poolis ta'uu danda'a, Oromiyaa irratti daladdeen Oromoo dhiiguu fi dhiisee jira arguu jira. Namoota hedduun ilmaan Oromoo kadhumatti sun Facebook irratti haala isaan itti ibsa yoo argitu si ajaa'ibti gara si nyaatti. Kanaafuu maal arguu jirra maalti deemuu jira dhumirratti bilxiginnaanii nageen uummata tissuu dadhabnee jenne amanna. Bilxiginnaan nageen uummata dhiisi nageen loltoota ofi tissuu dadhabdee obba'uu jirti jechuudha. Dhumi maal godhan nami haadhu fi gani haadhaaf abbaa kan kee gantennaan galgalii kan kan tolu gargarii haraamuu hobuu hin tolu jedhan bilxiginnaan haraamuu hobuu waan taateef galgalii si baduu jira jechuudha. Cubbuun Oromoo waggaa afuriif itti bu'aa jira imimmaan Oromoo bilxiginnaa balleessuu jiran jechuudha akkuma argan. Nuti akka namoomni nutti dhaga'amutti du'a eenyutti iyyuu hin gammannu milishaas haa ta'u maalis haa ta'u du'i akkasii waan nama gaddisiisudha. Keessumatti iyyuu immoo Oromiyaa keessi biyya jedhamtu keessatti bakka mootummaan naannoo Oromiyaa jira jedhamutti qaamni naannoo biraa keessatti hidhatee bifa kanaan seenee gaafa caasaa nageenya mootummaa naannichaatti qaama jedhamu bifa kanaan duguugu kun salphina guddaadha. Qaama aangoorra jiruuf salphina guddaadha kun. Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 fi wayii irratti. Adaamaa bakka isaan taa'aa oolan galma Bagadaarraa immoo kiiloomeetira muraasa irratti. Poolisiin argaartaami warra koffiyyaa warra fuudhe uffata warra ajjeese kun. Maal uffatattiin ittiin qoosaa jiru ittiin irra jetanii fi ittiin qoosaati kan isaan turan suuraan argine kun qaama aangoorra jiru mootummaadha ofiin jedhuuf salphina guddaadha jedheetan kanan yaadu. Inni biraan akkuma amma guyyoonni kaase dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu ajandaa kanaan wal qabatee wanti kaasuun irra jiraatu waa'ee bakka ajjeechaan kun itti raawwatameeti. Bakka qorkee jedhamtu kanaa jechuudha. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti kan isheen argamtu daandii guddaa Finfinneedha Jibuutii geessu irratti mandara hundooftedha qorkeen mandara kana eenyudha kan hundeesse weerartoota Amaaraa fi humnoota finxaaleeyyii Argobbaa kan yeroo garagaraatti naannoo sanatti walitti bu'iinsa qabsiisaa turanidha jechuudha. Kaleessas bifa kamiin kan isaan ibsataa turan aanaa Minjaar Shonkoraa ganda maali jedhan ganda maqatti Amooraa waan akkasii jedhu awuraa godaanaa jedhaniis maqaa itti moggaafa. Awuraa godaanaan maalirraa ka'e beektaa daandiin gaafa hojjetamu kampii daandii ture kampii warra daandii ijaaru achirraa mogga'e isaan garuu amma maqaa Amooraa jedhan Amooraa qabalee jedhanii waamaa jiran. Amma lafti bifa kanaan uummanni Karrayyuu irraa dhiibamee humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun dhuunfatanii jiran irratti gandi hundoofte kun giddugala finxaaleeyyiin irratti wal ijaaranii sochii hundumaa danqan mootummaadhuma naannichaallee akka inni socho'ee hojii isaa hin hojjenneef bakkatti danqanii jiran taatee jirti jechuudha. Yeroo isaan kana ijaarratan yeroo isaan Karrayyuu weeraranii Karrayyuu buqqisanii lafa kana dhuunfatan
deebisanii irratti mandara ijaarratan mootummaan naannoo Oromiyaa callisa filate taa'eeti kan inni ilaalaa ture. Guyyaa tokko gocha kana dhaabsisuudhaaf yaaliin isaan taasisan hin jiru. Har'a isaanumatti deebi'ee qormaata ta'ee jira jechuudha. Mandarri bifa seeraan alaatiin ijaarame kun ammoo ofuma isaaniitiif immoo deebisanii recognize gochaati kan isaanii jiran. Amma kaleessa faanaa irratti wanti darbaa jiru miidiyaa faanaa jedhamu miidiyaa afaan mootummaa irratti bakki haleellaan kun itti raawwatame aanaa Minjaar Shonkoraa keessatti akka argamu godheeti kan gabaasaa ture faanaan. Kun yakka guddaadha jedheetanii kanan yaadu'an saamicha lafa uummata Oromoo irratti raawwatamu miidiyaan Faanaa Broadcasting Corporate jedhamu kun sponsor gochaa jiraachuu beekamtii kennaafii jiraachuudha kan arginu. Kun seeraan illee itti gaafachiisu waan qabudha jenneeti kan communication naannoo Amaaraa akka jedhee gabaasa. Communication naannoo Amaaraa akkas jedhee kan gabaasa. Kan jaraa miti kan nadhiwan warra akka miidiyaalee hawaasa biyyattiitti jedhaman maqaadhaaf OPDO'n kan hoogganu warra akka miidiyaa Faanaa fa'iin miidiyaalee biyyaalessaa biyyattiitiin bifa kanaan gaafa gabaafamu kun yakka guddaadha waan seeraan illee itti gaafachiisuu qabudha jenneeti kan yaannu. Kaayyoon finxaaleeyyii gocha milishaa Oromiyaa duguuguu kana maalidha waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jedhee yaada. Piroojeektii tokko qabu isaan daandii Finfinneedhaa Jibuutii geessu kana dhuunfachuudha kan isaan barbaadan, to'achuudha kan isaan barbaadan, naannoo Amaaraa jala galchuudha kan isaan barbaadan. Kanaaf daangaa kiiloomeetira hedduu qaxxaamuranii dhufanii bakka sanatti mandara ijaarratanii jiru. Piroojeektiin isaanii itti fufiinsaan mandarattii kana qaama Minjaar Shonkoraa gochuudhaan achitti guutummaan guutuutti walitti baasuudha kan isaan barbaadan. Kanaafidha guyyaadhaa gara guyyaatti yeroodhaa gara yerootti uummata Karrayyuu irratti duulli duguuggaa sanyii waraanni kan inni banamaa oolu. Waraana uummata Karrayyuu irratti banamu kan ammoo mootummaanis bifa garaagaraatiin yeroo garuudha kan mul'isu. Piroojeektiin kanaa wal qabatee yeroo darbe ayyaana cuuphaadhaan wal qabsiisanii Raambuutii bakka jedhamtutti waan deemaa tures inni yaadan. Amma kan isaan gochaa jiran bakka qorkee jedhamtu kana Minjaar Shonkoraa wajjiniin walitti baasanii naannoo Amaaraa jala galchuu, naannoon Amaaraa daandii Finfinnee Jibuutii sana akka to'atu gochuudha wanti ta'aa jiru. Kun naannee OPDO'dhaafis mataa dhukkubbii guddaadha. OPDO warra callisee ilaalaa tureefis ammas kan argaa jiru kanadha. Faanaan faammoo beekamtii kennaafiiti kan isaan jiran. Anamma kanan argaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa Oromoo irratti duula daily. Oromis Oromoo irratti duula. Siyaasaan Itoophiyaa yeroo ammaa garuu jijjiiramee jira. Namuu mana ofii jabeessa jira. Namuu qe'ee ofii ijaaraa jira. Namuu poolitikaa ofii konsolidate gochuu irratti hojjetaa jira. Naannoo Amaaraa dabalatee jechuudha. Naannoo Amaaraa hoolaalte faannoo fi poolisii naannoo Amaaraa gidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Naannoo Amaaraa hoolaalte Abinii fi Bilisiginnaa Amaaraa gidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Gareen Shimallis Abdiisaa daily ka duula labsaa oolu, ka waraana labsaa oolu Oromiyaa irratti. Ka waraana labsaa oolu waraana bilisummaa Oromoo irratti. Ka irratti hirmaachaa oolu qe'ee namaa gubuu, barattoota mana barnootaa keessatti ajjeesuu, namoota qe'ee irraa buqqisuu. Piroojeektiin Shimallis Abdiisaa kanadha. Piroojeektiin naannoo Amaaraa garuu Amaara waan jedhamu, hawaasi Amaaraa jedhamu ijaaramee, hidhatee, gurmaa'ee, garaagarummaa siyaasaa, garaagarummaa ejjennoo faannoon barri magaala keessatti leenji'ee hidhatee miidiyaa naannoo Amaaraatiin barri gabaasi hojjetamaaf gaafa inaugureeshinii gaafa eebba. Gara Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa Shimallis Abdiisaa OPDO Oromiyaa bulchituutti koottu. Daily hojiin isaanii maal? Oromoo qooduu, Oromoo jeesuu, Oromoo qe'ee buqqisuu, ilmaan Oromoo, haawwan Oromoo boochisuudha. Dhiyoo kana laalaan ture Fayyisaa Leellisaa Itoophiyaa keessa amma akka laalaa jirtan amma Koonsoo keessatti namni daily dhumaa jira. Oromiyaa keessatti daily dhuma. Bakki Amaarri Tigreedhaan wal lolaa jirutti Walqaayit keessa namni daily Affaanii namni dhumaa jira. Anamma anaarkii hamaatti akka deemaa jirru wanni akeekan baay'eedha. Koongoo beektuumi Koongoo biyya Mobutu Seseko amma lubbuun hin jiru. Biyya akkasiitti baay'ee. Kongoon kan irratti wal loltu natural resource waan qabduuf equatorial naannoo mudhii lafaa jirtiimi qabeenya boba'aa qabeenya albuudaa hedduu qabdi. Namuu garee wal ijaare riphee loltooti wal ijaaranii qaamni garaagaraa wal ijaare natural resource irratti wal lola qabeenya irratti wal lola. Ka keenya garuu siyaasaa qofaaf wal lola. Abrahaami maal si fakkaata waan Oromiyaa kayyoo fudhatte ollaan een fakkaatennaan ollaan abbaa warra fakkaataa jedhan manii een fakkaatennaan haadha warra fakkaataa jedhan. Gadgaloo abbaa warra barcumii furriin dhabuu jedha caaluun deessaa gadgaloo haadha warra ammoo maal funnaan cileen dhabuu jedhan. Oromiyaa
abbaa warraa daallee funnaan furrootiin buluu jirti jechuudha. Daallee funnaan furroo jechuun nami furruu ofirra baasuu hin dandeenye sadarkaa sun dadhaba akkasii bulchuu jira jechuudha. Guruuppiin am ijaaramtee tashibalee sabbisaa bobbaas dadhabdoota akkasiitii jechuudha. Cundura jechee ababaqqeen jirtu yeroo baay'ee sunuma yaadatama. Sa'aatii 24 booda ibsa baasan beektaa dhumaati milishaa kan. Sa'aatii 24 cundurummaa yuun guutu waan hin guunneef sitti madhaga yeroo baay'ee maal godha abbaa warraa gadigaloon daalleen funnaan furrii maal godseeta. Bineensi olla abbaa warraa kee jiru bineensi gugurdaan akka leencaatu olla abbaa warraa tuffatee dhufee guyyaan ittiin seenu because abbaa warraa na qolataadhee waa yaadu. Olla daallee daafana ammoo maal godhan waraabessa guyya guddaan oolii dhufee aanan gaafataa jechuudha. Yoo waraabessa dhufee aanan naa buuse niitisa arrabsaa jechuudha niitisa dhaan inni waraabessa maanan hin kennin. Edee niitisa jal'aanaa jechuudha. Oromiyaa gara akkasiitiin bulti. Communication Oromiyaatii fi communication Shawaa Lixaa duwwara kanaatti taansee waa warri baas ibsu warra laala ture. Ha Shawaa baa. Communication Shawaa finxaalayii namaara warra kan fixu mootummaa tarkaanfii akka fudhachuu qabu akka godinaa dubbatti. Communication Oromiyaa hamucaa eenyu maqaan isaa Haayiluu Addunyaa jedhan. Mucaan sun na ajaa'iba hojiin isaa maqaa isaan guddoo hin dha'u maal jedhee barreesseeta finxaaleeyyiin hamaamtuun who is that finxaaleeyyi namni deemtu bita finxaaleeyyi Itoophiyaa kennaa finxaaleeyyiin ta'in hin jiru bitaa ammaan ta'an finxaaleeyyiin Tigreelleen finxaaleeyyuma Amaartilleen finxaaleeyyuma finxaaleeyyiin qabdi abba jeessayyuu maqaa dha'uun sodaatee jechuudha. Itoophiyaan tokkummaa badhaadhinaa deemuu waan jirtuuf obbolummaa waan cimeef obbolummaa kan diiguuf godha waan jiraniif gartee mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan seera kabachiifnaa jedhan. Maal seera kabachiifti milishaan ati bobbaafti jimlaan dhumate anna ajaa'ibdi yeroo tokko tokko maal seeta miidiyaalee faanaa guddoos na ajaa'ibin faanaanii hin bacancareetti ati kalee galgala hin bacancarbo hin baxantareetti. Kiraateeriyaa miidiyaa Itoophiyaa kee jiran dhuga dubbachuuf jechuun qeeqaaf hin jedhe kiraateeriyaa miidiyaa dhiisi kiraateeriyaa waan namni sammuu qabu achirra barreesse hin fakkaatanii jechuudha. Garee namummaa dhiiftee midhaanii jiraattu jechuudha. Warra midhaanii jiraatu kan midhaanii duu garee akkasii waan taateef tafaanaan Amaariffaa sajaa'iba tafaan Oromoo irra fudhatee haa godina minjaar jedhagaani afaan Oromootiin barreessa. Afaan Oromoo dubbata maqaa Oromootiin miinda nyaata. Oromoo jedhan duuba. Gare akkasii waliin amma Oromummaa himanna. Odeeffannoo har'a baheen immoo milishoota kana keessa warri kaampii keessatti hafee gara finxaaleeyyii tana waraannaa jedhanii mootummaa godina Shawaa Bahaa hooggana nageenyaaf poolisii godinichaa fi aanaa waliin dubbatan warra aanaa Fantaalee keessa qubsuma kaampii keessatti jechuudha. Warra sana walitti qabee hidheedhaan mootummaan amma poolisiin Oromiyaa milishaan Oromiyaa kanarraa ergaa guddaa argachuu danda'a yaadaan. Mootummaa si ficcisiisee sa'aatii 24 booda waa'ee kee yaadatee mee ibsa wayii baafna jedhee waraqaa ol fuudhee barreessee isayyuu miidiyaatti ergee miidiyaan afaan garaagaraa dubbatu. Abrahaam nyaachi beektaa yeroo nyaacha yeroo fakkeessuuf saganii 30 fixa yeewuni the tear of crocodile faranjiin fakkeessitu boottu. Mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun Shimallis Abdiisaa gaafa caalu hundaa inni boobee gartanii imimmaan nyaacha kan hin dadhabdu yoo boottu kan maal goota akka hojjechuuf qophoofti akka Oromiyaa keessa naq my friend bitta sadarkaa dhumirratti ijoollee siin ergite fixuu jiran bitta tokkummaa Itoophiyaa diigama. Itoophiyaan teessa mataan kadhaabattu Itoophiyaa akkas hin feenu. Egaa yoo irraa barachuudhaaf danda'aniif milishaa isaa jennu poolisii humna addaa Oromiyaa isaa jennu qaama caasaa nageenyaa ta'an jecha Oromiyaa keessa naanna'ee uummata Oromoo ilmaan Oromoo ola deemtuu Oromoo qexaa ooluu fi gochi bakka qorkee jedhamtutti aanaa Fantaalee godina Shawaa Bahaa bakka qorkee jedhamtutti milishaa Oromiyaa irratti raawwatame kun fakkeenya guddaadha jedheetanii yaada. Qaamni aangoo irra jiru eenyu wajjin akka inni jiru isaanuma oolee bulee isaanuma illee nyaachuudhaaf akka jirullee kan argisiisudha jedheetanii yaada. Yoo irraa barachuu danda'aniif kun ergaa guddaadha. Qophii odeessaalee keenya har'aa asuma irratti goolam. Ani Yuunigidaa Abrahaam Birruu fi Guyyoo Aariyoosii waliin turre isinis waan waliin turtaniif galatoomaa jenna.